waggaa tokko dirqama lammummaa abbaa አራተኛ ዓመት ከመግባታቸው በፊት ለአንድ ዓመት በየክልሉ ሄደው በየሙያቸው ይሰሩ ነበር። እንዴት ነው ነገ ስራ ወጥቶ የሚሰራው? ካረጀ በኋላ ነው ሀገሩን የሚያገለግለው። ኤሪትሪያ በረሃ ላይ ብረት ይዞ ኮማንደር ነኝ ብሎ ሲያዋጋ የነበረ ሰው አምጥታ ትምህርት ሚኒስቴር ስትል ትምህርት እንደወደቀ እኔ አውቀዋለሁ። Hayyamtoota daawwattoota keenya kan nagaa fayyaadha. Kun Barkoo Miidiyaadha. Barkoo Miidiyaan akkuma dhimma adda addaa irratti isin dhiyeessaa ture. Torbaan kana ajandaa oowwaa gartee ammaan tana finiinaa harkaan qabachuu hin taane hayoo gartee tuqan nama gubu hawarreen sodaannee tokko jiru jira. Ajandaa isinirraa gartee wanta akka qabannee isin dhiyeessina. Nu hordofaatii yaada keessattis nu qoodaa miidiyaan kun akka guddatu akka ajandaan gaafiin gartee as rakkaatu wanti namni asirratti dhiyeessu kun nama hunda bira geessu like, share, subscribe, copy link baananis waan silaa namni gartee godhu hunda godhaadha. Waan hunda keessatti TikTok irrattis, YouTube irrattis waan hunda godhaadha. Facebook irrattis hordofaadha. Barkoo miidiyaa keessanii miidiyaan kun yoo guddate sagalee teessaniitu guddatee alaala dhagaame yoo miidiyaan kun xiqqaatee gartee sagaleen isaa dhagamu baatte sagalee teessaniitu karatti hafee kanaafuu sagalee teessan dhageessuudhaaf waan dandeessan godhaadha. Miidiyaa kana guddisaadha. Sagantaan har'aan tana qabannee isin dhiyaannee dhimma barnootaa fi barattootaa irratti qabannee dhiyaannee barattoonni waggaa takka lama sadii jedhanii hanga kutaa 8 baratanii kutaa 8 guugan qormaataa jira gaafa dur kutaa 8tti qormaata sadarkaa naannootti ba'u qoramanii namni qormaata san dabree mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti dabree kutaa 9 fi 10 wanta qabalam mana barumsaa sadarkaa lammaffaa gartee qophaa'inaa fi iskuulitti baratee yuunivarsiitii seenaa qoramee jechuudha. Qormaata yuunivarsiitii seenuu kanaatu yeroo hedduu jajjabaa ture. Kutaa 10tti illee dabruun jabaadha. Barana toora waggaa 2-3 gaa egaa ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaati. Profeesar Biraanuu Naggaa kun eenyu waan jiru namni hedduu waan hin beekne fakkaata. Namni immoo waan siyaasaatiif waan adda addaa jala deddeemu ni beeka namicha kana. Namichi kun nama dhuunfaa ture. Finfinnee keessatti gartee nama barate doktora ture. Sababa siyaasaatiin gaafa gartee Gimboo 7tti Qinijit dhaaba jennee ture. Qinijit jechuun indoomina akka jechuuti. Paartiin adda addaa walitti dhuftee paartii adda waayii tana. Paartii tanaan mormuudhaaf sagalee wayyaa harkatanii Finfinnee keessatti hedduu mootummaa wajjin waliin bu'anii sababa sanitti biyya ari'amee qawwee isaa takkitti fudhatee gammoojjii Eertiraa bu'e. Waggaa hedduu ture jetti paartii Gimboo 7tti jedhamtu ijaaree Gimboo 7 jechuun warra yaada mootummaa mormuu osoo hin ta'in warra qawwee mootummaa mormuu paartii san ijaaree nama gaara bu'ee jechuudha kun nama gartee waan mootummaa mormuudhaaf gaara seenee gorilla fighters waan jedhan nama gartee fincilaa ta'ee gaara seenee waraana leenjisaa ture waraana gaggeessaa ture jechuudha siyaasaadhaan. እኔ ፐርሰናል የሆነ ወቀሳ ማንም ላይ ለማድረግ አልመጣሁም። ኤሪትሪያ በረሃ ላይ ብረት ይዞ ኮማንደር ነኝ ብሎ ሲያዋጋ የነበረ ሰው አምጥታ ትምህርት ሚኒስቴር ስትል ትምህርት እንደወደቀ እኔ አውቀዋለሁ። እናንተ እንደፈለጋችሁ የሽምቅ ውጊያ ሳዋጋ ከረምኩ የሚል ሰው የትምህርት ሚኒስቴር የምናደርግ ሰዎች የሚገርም እኮ አገር ነው እውነት እላችኋለሁ። Ameerikaa illee deddeemu ture bakka itti deddeemaa ture. Nama kanaatu filannoo dabartee irratti osuma inni illee hin moo'in mootummaan paartii amma inni ijaaree gartee eezimmaa jedhamu egaa jijjiiramni kun dhufee Abiyyi aangoo qabatee booda paartiileen siyaasaa achi turan ABO'dha, Gimboo 7'dha, paartiileen hedduun jirtu akka biyya galan godhamee sababa saniini innis biyya galee sanboota paartii biraa biyya dhaabee eezimmaa tajaajilamtu paartii san bakka bu'a miseensa paarlaamaa akka ta'u mootummaa tokko namatti raabsii kannee fi raabsaniin paartiin gartee badhaadhinaa tun raabsii kannee fi raabsuma saniin eezimmaa qabatee seenee imaammanni inni gartee waa'ee barnootaa irratti of jiru kun gama tokko lukkuu laaltee waan bareedaa fakkaata. Maaliif qormaata jabeessuu akkaataa itti qormaata barattoonni warraan hannetti
ጀቤሱ ኮምፒውተራን ቆርማኒ ከተወገዱ ኤኒ ሪፎርም በትምህርት ላይ ኤኒ ሪፎርም ለማድረግ ብንፈልግ የመጀመሪያው ትምህርት በስራ በትጋት በጥናት በምን የሚገኝ እንጂ ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም የሚለውን ሚኒመም ኤቭሪባዲ አንደርስታንድ ማድረግ አለበት። ኤኒ ሪፎርም ዩ ፑት የሚቀመጥበት መሬት ያ መሬት ስለሆነ ያንን ካላደረገ ዘን have nothing ሶስቱን አቺቭ አድርገናል። አሁን ጥያቄ የለም you know እኔ ከነከናቱ ዋንበሬቱ ገሩሞ ኢማማታ እኒ ዴሙ ካና ኢማማኒ ኩን ሀንገም ተካ ለሚሌ ቤተናው ጅንዴማ ለሚሌ ቤተናው ረመረተኒ ወኒ ጃሙ ዓለሙ ቀባይቹ ወኒ ኩን ኢላለምኔ እቱለት መረተም ወጎዝ ደብረን ካና ማል ጎዴ ወጋ አፍሮከቶ ጎዴ ኢረቲቃን ዩኒቨርሲቲ ነምኒ በራቴ ኤፐሙዳፍ ወጋ አፍሮ አከፍቱ ጎዴ ዱሩ ወጋ ሰዲ ቱሬ ኢረቲቃን ወጋ አፍሮ ጎዴ ወጋ ቶኮ ወጋ ዱሩ ሰነን ካና ኮመን ኮርስ የኒ አኩሙ ሊገላት በረታን እንዲኑ ወሞል ፈካቱ በረታ Samboode dipaartimentii adda addaa seenee barataa jechuudha. Waggaa 4 dhiyeenya kana wanti dhufe immoo dabalataa baratummaan fedheewu waggaa 8 gubbuu baratee waggaa 4 eebbamu kun waggaa tokko dirqama lammummaa bahaa uummata gartee osoo ofiin barsiisa kana yoo habarsiisu taates barsiisa yoo manaajiru taates manaajirummaadhaan dalaga yoo injiinara taates injiinarummaan dalagee ogummaa saniin ሙጠኖ ኡመተረ ላላታ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 3ኛ ዓመት ሲጨርሱ 4ኛ ዓመት ከመግባታቸው በፊት ለአንድ ዓመት ይሄ በነፃ ያስተማራቸውን ማህበረሰብ ለማገልገልም ራሳቸውም ተግባራዊ ትምህርት እንዲያገኙ በየክልሉ ሄደው በየሙያቸው ይሰሩ ነበር ለአንድ ዓመት ፈከኛ ነው ማናጅመንት በራቱ ማናጀር ባንክ ተሚት ደረጋም በእኛ ከትከተ መተጃጅሉ ማናጀር አረዳት ታሞ ማናጀር ዋም ተው አክስቲ ኦጉማ ሰኒን ተጃጅለ ኸና ወጋ ተቆፍ ጃሜቲ ቀጀልፈምነ ከሲ በይቹ ስራታት ሙርቲ ቀየር ዩኒቨርሲቲ ነረጅም ሱሉድ ምከታስራታት ነው ቢከታስራታት ነው barattoonni Maamad Sammar Muudaan barattoonni yuunivarsiitii Itoophiyaa keessaa bakka yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran hiriira ba'uu jiran daawun biraanu jenii hanga wayyaa barattoonni hedduu gartee akka gaafa keenyaatti miti gaafa keenyaatti akka gumarminu warruma qawwee qabu kana mormu turre biraanu qawwee qabu disaniiti biraanu qawwee hin qabne gartee daawun malaa taa'ee adda baasan. Biraanu lamaan jiru jecha biraanu kan disanii biraanu gartee malaataa qabu baafatanii daawun malaataa jedhanii daawun malaataan tun gartee deemtee malaataa hunda bira gahuudhaa fi yookaan ammoo warra malaataan ta'inis warra aangoo qabu malaataan ta'in warra malaataa aangoo irra kaa'ee jira warra san biroo ni geessu waan gartee yeroon adda baaftu. Lammiileen biyya kanaa hatta akka ilmoosii barsiifachuudhaaf wareegama guddaa kafalteeti kutaa tokkorraa hanga 8 yuunivarsiitii barsiifti. Ilmumaan tonuu osoo gartee waggaa gabaabatti isii barattee dandeettiin harkattee haadha abbaa tokko jallatee fedhi namni hunduu akka sa'u. Garuu mootummaan akka uffii akka uummanni adda addaa mootummaan ammoo yuunivarsiitii keessa yeroo dheertuu akka turan hawwana fakkaata. Hongaaguu gabbaan isa hojiin qaban silaa'u chitti akka turan akka qallabaman ta'uu waan biraa taatuun beekne barattoota cimsuudhaaf taatu ስላ ቂምሱዳፍ ታቴ ሰርካ ገዲ ሀንከቲ ቁልቁልን በሮታር ደረገማ ከትምህርት ቤቶች መሰረታዊ የኢንፍራስትራክቸር መሰረተ ልማት ችግሮች ከመምህራን ከትምህርት የትምህርት ቁሳቁስን ከማቅረብ አንፃር ወዘተረፈ ያሉ በጣም በረጅሙ በስፋት የተለዩ ጉዳዮች ላይ አንድ በአንድ ለይተን ሰርተን በጀነሬሽን ደረጃ የሚመጣ የረጅም ጊዜ ለውጥ ነው። በኖታርቲ ዋን ታክ እንደለገማ ጅርቱ ለምሶ በቂ መምህራን የሉም። የመጽሐፉ እንኳን እኛ ስንት መከራችንን አይተን ያስገባነው መጽሐፍ አልደረሰም አትበለኝ። it's not fair። ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ በ3 ወር መጽሐፍ ታትሞ ከውጭ ሀገር ገብቶ ክልል ውስጥ የደረሰበት ጊዜ መጀመሪያው
ዘንድሮ። ችግሩ ምንድን ነው? የእኛ ሪስፖንሲቢሊቲ ክልል ዋና ከተሞች ድረስ ማድረስ ነው። ከዛ በኋላ በየትምህርት ቤቱ የሚበትኑት እነሱ ናቸው። መጋዘኖቻቸው ላይ አስቀምጦ ቁጭ ብለው ያዩታል ያሉት ይመስለኛል። you know I don't know what they do እና ትምህርት ቤቶች ጋር ያላደረሱባቸው አሉ። አሁን እሱን እንትን እያደረግን ነው እንጂ ብዙ ትምህርት ቤቶች እየደረሳቸው። so now we have books የተቀየረ አቲቲዩድ አለ። የመምህራንን ትሬኒንግ ምናምን የምንቀይርባቸው መንገዶች አሉ። ዜን ይሄን ከቀየርን in the next 4 years እየጨመረ ትንሽ እየተሻሻለ የሚመጣ እንትን ይመጣል። ሰረኩ ሞሊተት ገርቴ ቆርማት ረቲ ቢ ዩኒቨርሲቲ ረቲ ወኒ ጥየፈተኒ ዩኒቨርሲቲ ደዳሲ ጩፍናው እንደ ጩፍናኒ ዩኒቨርሲቲ ነቀጭፋምቱ ዲፓርትመንት ደዳው እንደ ጩፍናው ጅራ ማመታ ከና ሞርማኒቲ በረቶኒ ሞርሚ ወሩ ጅረን በረቶታ ሞርሚ ወሩ ጅረን ካናፍ ዴቢሳን አኮም ቢተየቴ የሮዱ ቢተየቴ ዴቢሳን gaafii hedduudha. Gaafii hedduu deebisaan si wal fakkaata. Deebisaan tokkichi jiru uleedha. Biitiyyatti. Gaafii adda addaa oguu heddummeessite deebisaan tokkichi si kennamu uleedha. Barattoota gaafii gaafatan barattoota homaa harka hin qabne agartee qalama qaban qalama sana humna dhiisanii gabbanii daawun biraan hojjaan poolisiin federaalaa tarkaan fira fudhattee jira bakka hedduutti. Viidiyoolee adda addaatu viidiyoo raanii agartanii viidiyoolee adda addaa jira gartee barattoonni kan dhaadannoo isaanii dhageessan daawun biraan hojjanii. Zora kazan. Zora mu. War zora zora. Barattoonni kun umrii madhamuunsaa keessatti fixuun barbaannu ጃኒ ሀሰዋኒ የሮን ደበለሙ ቀብዴኒ ሀሰዋኒ 8 ዓመት ነው። አንድ ሪሚዲያል ይጨመርበታል፣ አንድ ደግሞ የአገልግሎቱ ይጨመርበታል። 10 ዓመት ካምፓስ ውስጥ አሳልፎ የ17 ዓመት ትምህርት ከዛ በፊት ተምሯል። 27 ዓመት ሰው ተምሮ እንዴት ይኖራል? እንዴት ነው ነገ ስራ ወጥቶ የሚሰራው? ካረጀ በኋላ ነው ሀገሩን የሚያገለግለው። ሀገራችንን ማገልገል የምንፈልገው በወጣትነታችን ነው። እድሜያችን እያለ ጊዜያችን እያለ ኃይላችን እያለ ሀገራችንን በትጋት ማገልገል እንፈልጋለን። አድኖ ተዳደገይሰኒ ወኒ ሁን በየድራኑ ወርቴ ገመ ነገኛቲን ገመ ሲያሳቲን ገመ ወራንቲን በቃ ደዳቲ ራፈማ ይርቱ ገማ ከናንጂ ኩንሲ በርቶ ታንከ ያሁን ራፈማ ቢራ በየ ፊዳይቹ አማድሮ ሴና ከሰቲ ሴና በየተኛ ከሰቲ በረቶኒ ዲባ ጉዶ ወሬ ፊዴ በረቶቱ gaafa gartee Hayilasillaasee samboota gaafa dargillee barattoonni dhiibbaa guddoo qabu. Maaliif humni barattootaa humni isaa humna dargaggootaa waan taateef baay'ina isaaniillee hedduu waan taateef ammaasis bakka takka waan jiranii yuunivarsiitii keessa dhuguu jiran bakka takka jiranii hawaasa adda addaa irraa walitti dhufanii dhiibbaan isaanii guddaadha jechuudha. Naaf mootummaan waan kana osoo laalee madaalee biraanuu isaa wayyamoo barattoota isaa wayyaa baalamaan keessa tokko osoo laallatee gaarii godha mootummaan. Yoo biraanumaan naa wayya immoo barattoota wajjin waldhabuunsaa hafan qabachuu akkama jiru. Yoo immoo barattoota naa wayya biraanuu tartiiba keessatti eebbisu qabaa jechuudha. Waa'een barattoota gamaa kanaan haala kana keessa jireenya jechuudha biyyattii. Guyyoota itti aananitti immoo guyyaa lama sadii wanna qofa deemu jiru. Guyyoota itti aanattis maal akka ta'u gaafiin barattoota deebisanii harkatamoo mormiin isaanii kun bu'anii fidamoo moodiranuutu gartee hammaachaa dhiibbaan kun gama humnaatti deemu waan jiru
walumaa wallaalu ta'a. Har'aaf astiin irra dhaabna hedduu galatoomaa.